si keessa uumamaan ni jira. Garuu maaltu isa barbaachisa jechuudha. Saaxilamuu qaba waan adda addaatiif exposure adda addaatu si barbaachisa. If kennuu qabda jechuun vulnerable ta'uu qabda. If kennuu qabda jechuun vulnerable ta'uu qabda. Sodaatu osoo hin tahin, hin beeku jettee if qusatu osoo hin tahin, hin beektu tarkaanfadhu baruudhaaf jalqabi hin danda'uudhaan wajjin hin dhalanne. Wallaala wajjin hin dhalanne. Dandeettii dhabaa wajjin hin dhalanne. Gadi galoo taatee hin dhalanne. Ashamaa daawwattoota kiyya bakka jirtan maratti nagaa fi rahmata rabbii guddaatiin isin hawwata. Egaa akkuma beekamu dandeettiin tantii ani dandeettiin hin qabaa dandeettii teetitti amanuuni hundee guddina keetiiti. Maal jechuudha dandeettii teetitti amanuu jechuun yookaan keessi kiyya dandeettii qabaa. Arraan tana maybe waan hedduun keessa jiru yookaan beekumsa na keessa jiru yookaan immoo aniin kun hin baane ammoo if baasuudhaaf ifitti amanuu. Ifitti amanuu jechuun maal jechuudha? Niin danda'a. Humna nin qabaa. Humna hin qabu tana garuu hin baane jechuun amma fakkeenyaaf dahabni ooriin dahabaa tokko yookaan immoo duudan dahabaa tokko warqiin duudan suni yoonii fi ibidda keessa dabarsitee bifaati barbaaddu dahaba dhugaa san ta'uu dandeessi. Which means hogguunii fi kan lafaa haastu biyyee fakkaata. Yoommoo irratti dalaydee itti amantee dhiitee ibidda keessa dabarsitee piroosesa inni dabruu qabu san keessa yoo dabarsitee maayyii sarati rizaltii ati barbaaddu yookaan warqii faayinalii bareedde san tan namni hundinuu hawwuuf san ta'a. Atis ilma xiqqaa lafaa kaa'utti jiru yookaan intala xiqqoo lafaa kaa'utti jirtu. Keessi kan kee akka humniti jirtu yoo amante osoo hin baratiin nin beekaa osoo hin tahin yoonii fi piroosesa kana keessa dabree poteenshaalan qabaa dandeettiin qabaa. Potenshaala jechuun waan ati qabdu hammoo ammaan dura baastee ittiin fayyadamuu hin jalqabin jechuudha. Yookaan immoo ati potenshaala sana akka qabdu hin beektu hin baafne. So ati intalti lafaa kaatu ilmi lafaa kaa'u yookaan namni bakka guddoo ga'uu barbaadu tokko dandeettii ni qabda. Rabbiin guddaan dandeettii wajjin noome hunda keenyaa waan isin ajaa'ibsiisa. Fakkeenyaaf yoo nuti firii baarzaafii takka fudhannee firiidhaami firii san fuunee kursirra keenyee xarapheezarra keenyee baarzaafii ta'uu hin dandeessu yookaan immoo daggala guddaa ta'uu hin dandeessu. Yoo immoo firii san fuunee lafa maknee lafa bareedduu akka gaariitti kunuunsinee piroosesa isin keessa dabruu isii barbaachisu keessa dabarsinee kunuunsinu taate baarzaafiin sun guddachaa deemti. Muka tokko qofa osoo hin tahin akkuma beektan foorestii guddoo yookaan immoo daggala bosona guddaa nu Atis uumamni kan kee kan rabbiin si uume waa hedduu sii kenne wanni hedduun sun garuu bahuu qabdi jechuun exersaayisii godhuu qabda baasuudhaaf tattaafachuu qabda. Hin danda'uudhaan wajjin hin dhalanne ati. Wallaala wajjin hin dhalanne ati. Dandeettii dhabaa wajjin hin dhalanne ati. Gadi galoo taatee hin dhalanne ati. Rabbiin guddaan beekumsa guddaa fi dandeettii guddoo sii kenne. Dandeettiin sun garuu takka takkaan piroosesa amantee takka takkaan waan isin ajaa'ibsiisa. Ani afaan dafeetiin baradha jettee yaaddee hin beektu ture. Garuu immoo bakka takka dheetee osuma baatii 3 fi baatii 6 ati afaan naannoo sanii perfeektii haasofte. Kana jechuun si keessa uumamaan ni jira. Garuu maaltu isa barbaachisa jechuudha. Saaxilamuu qaba waan adda addaatiif exposure adda addaatu si barbaachisa. If kennuu qabda jechuun vulnerable ta'uu qabda. If kennuu qabda jechuun vulnerable ta'uu qabda. Sodaatu osoo hin tahin, hin beeku jettee if qusatu osoo hin tahin, hin beektu tarkaanfadhu baruudhaaf jalqabi. Namni makiinaa oofuudhaan wajjin dhalate yookaan uumamaan konkolaataa konkolaachisuu danda'u hin jiru uumamaan. Uumamaan namni kennameef hin jiru. Warreen irraan tana akka ajaa'ibatti reesii adda addaa yookaan immoo konkolaataa oofuudhaan dorgoman kun hundinuu tokkoon isaanii konkolaataa oofuu hin beekan turan gaafa ijoolleedhaan obboleettii. Warreen irraan tana aartii adda addaa bocuudhaan beekamtii guddoo harkatanii addunyaan tun guutuun bakka adda addaatitti footoo isaan kaasuu fi kaameeraan bilij yookaan hundinuu gaafa dura lafaa kaatu mitiyoon sun yookaan mucaan sun akkuma keetii akkuma kiyyaati. Garuu ifirratti dalaganiititi waan isaan keessa jiru san dandeettii isaan keessa dhokate san potenshaala rabbiin uumamaan isaanii kenne san baasuudhaaf tarkaanfattu malee dalaydu malee
dafqitu malee hin bahu. Saniifuu obboleettii tiyya obboleessa kiyya dandeettii rabbiin sii kenneetu jira. Teessee warra dandeettii qaban aboo namni sun bar dhugaan dandeettii qaba aboo bar isiin sun dhugaan dandeettii qabdi jettee nama dinqisiifachuu dhiistee ifirra xiyyeeffattee dandeettii rabbiin uumamaan sii kenne san tasi keessa dhokattee teessu san. Waraqaan irraan banamnee bar dandeettii tantee hedduu isiidha dhokattee taa'uu jirti. Saniifuu waraqaa irraa banuudhaaf if qopheessi if kenni. Exposure adda addaatiif namoota adda addaa bira dhaqii baradhu namoota muuxannoo qaban muuxannoo ati barbaaddu san karaa ati deemuu barbaaddu san warreen karaa san deemanii already bakka ati barbaaddu san gahaniitu jira isaan bira dhaqii isaanirraa muuxannoo fudhadhu obboleettiitii obboleessa kee jiruun addunyaa tuni bahara beekumsa hedduu qabdi ati immoo dandeettii qabdu san baasuudhaaf irratti dalaguu qabda irratti ifaajuu qabda irratti dafquu qabda san boodan dandeettiin tantee baati dandeettiin guyyuma tokkoo fi halkan tokkotti usteetuma ifi baatu hin jirtu Prosesa waan ta'eef dandeettii potenshaala si keessa dhokate san potenshaala si keessa jiru san osoo hin baasin yeroo tantee teessee hin gubin namaa wajjin si hin madaalin maaliif jennaan dandeettiin tantee kennaan tantee I don't know kennaa artii qabda taha kennaa dubbii haasawuudhaati qabda taha kennaa waa barreessuudhaati qabda taha kennaa I don't know jechuun waa bocuudhaati qabda taha kennaa adda addaa qabda obboleettii tiyya rabbiin bareechisi oolu obboleessa kiyya rabbiin bareechisi oolu. Potenshaala kan kee gaafa ati baaste waan keessa dhokate san gaafa ati baaste si qofaaf osoo hin tahin maatii kee qofaaf osoo hin tahin hawaasa kee qofaaf osoo hin tahin ati kennaa biyyaati. Saniifuu please dandeettii tantee tan dhokate san baasuudhaaf tarkaanfadhu firkishina uumu deemi kufi bakka barbaadu san geessaa jabaadhu horii